Jirra jirtuu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo seera haaraa yuutuubiin fide maal fakkaata? Seera akkamii fidee dhufee maal beekuu qabna? Yuutuubaroonni hundinuu seera haaraa kana dirqama beekuu qabu, sirreeffachuu qabu. Kan waliin ilaallu ta'a turtii gaarii. Ashamaa harka fuune hordoftoota chaanaalii yuutuubii Abdul. Barnoota haaraadhaan isinitti deebi'een jira. Barnoota haaraa har'aa kana keessatti yuutuubiin seera haaraa baasee jira. Seerri haaraa yuutuubiin baase kun maali ka jedhu waliin ilaalla. Kan nuti ilaallu Google Chrome keessaanii. Google Chrome keessa gallee youtube.com jennee barreeffannaa yookaan yuutuubii irra seenna. Sanaan booda egaa piroofaayilii keenya asitti arganna. Yoo asiin jiraanne bakkuma kanarra tuquudhaan loogiin godhanna. Mee deeskitooppii saayitii godhee isinitti agarsiisu tuqaa sadan gubbaa kana jiru tuqnee jechuudha. Tuqaa sadan kana tuqnee deeskitooppii saayitii akka koompitaraatti deebifanna. Bilbila kiyya akka barreeffamni sirriitti isinitti mul'atutti gadi naannessee isinitti agarsiisu. Egaan deeskitooppii saayitii erga godhannee booda YouTube stuudiyoo keessa gallee seerri haaraa inni baase kun maali ka jedhu waliin ilaalla. As piroofaayiliin keenya ni jira. Piroofaayilii keenya kanarra tuqnee YouTube studio ka jettu kun sadaffaarra ni jirti. Your channel purchase and membership YouTube studio jedhee bakka kana jira. YouTube studio kana keessa seennee seerri haaraa inni fidee inni itti dabalee wanni inni itti dabale maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. So YouTube studio keenya yeroo bannu kan hunda keenyaatu akkanatti nuuf bana, akkanatti nuuf sarreessa. Egaan milikita ajiru kana hundayyuu baruu qabna. Kun channel dashboardiidha milikinni jalqabarraa as jiru kuni. Kan lammaffaa kun viidiyoo nuti gadhiifne bakka inni tarreetti namee nuu fiduudha. Waan nu chaanaalii keessaa qabnu channel content jedhama. Milikinni sadaffaan as bakka kana jiru playlistii nuti qabnu. Playlist nuti qabnu. Actually kana isinitti agarsiisuu fi miti kan hin deemaa jiru keessa kanumallee isinitti agarsiisu jedhetanii. Kan sadaffaa kun anaalistiin ni jira. Sa'aatiin namni chaanaalii keenya maal godhee akka sarchii godhaa jiru, chaanaaliin keenya hagam akka daawwatamaa jiru, giraafiidhaan akkam akka guddataa jiru, overview ni jira, reaching, engagement, audience, chaanaaliin keenya akkamitti akka jiru. Sa'aatii meeqa akka nuu dabalaa jiru, haala kamiin akka deemaa jiru, fixinatii kamiin akka guddataa jiru, waa hunda as keessaa arganna. Kan sadaffaa kun koomentiin ni jira. Koomentii as keessatti ilaallachuu ni dandeenya. Ittaanee koomentii kanatti aanee jechuudha. Asitti ammas milikita biraatu nu jira. Milikinni sun channel subtitle. Subtitle jechuun yeroo dubbannu yoo feene Ingiliffaan jalatti barreessu, afaan feeneen Arabiffaan jalatti barreessu waan akkasii ni dandeenya. Kan ittaanu bakka copyright itti ilaallannu kanatu as jira. Haala kanaan copyrightiin qabaachuuf dhiisuu keenya new take down, new removal request jedha asitti nu fida. Copyright yoo qabaanne asitti ilaallanna. Kan ittaanu kun bakka monetizationiiti. Bakka milikinni doolaara kun bakka monetizationiiti. Sana keessaayyuu nu seera haaraa kan nu ilaallu. Kan ittaanu kun customizationii jira. Customizationiin kun namoota yuutuubii keenyaaf haaraa ta'anii viidiyoo akkamii akka durarra keenyu, namoota subscribe nu godhanii viidiyoo akkamii akka dura keenyu, playlistii, subscriptionii, waan adda addaa sirreeffachuuf, loogoo adda addaa irra kaawwachuuf, brandingii kana keessaa waan adda addaa qajeelfannaa. So seerri haaraa yuutuubiin baase jechuudha. As monetizationii kanarra yeroo gallu duraan sa'aatiidhaaf subscribe qofa ilaallanna. As bakka kanatti jechuudha subscribeif sa'aatii keenya sa'aatii hagam akka qabnu qofa kan nuti ilaallachuu dandeenyu. Amma garuu two-step verification fi zero community guidelines strike. If you have active strike nuun jedhee bakka kanatti nu fide. Maali wanni kun? So asitti two-step verification jechuun yoo of ammallee hin sirreeffanne ta'e on jedha yookiin qajeelchi jedha. Raayitii godheera jechuun sirraaheera jechuudha. Asitti two-step verification kun haaraa ida'amee jira. Two-step verification kana haala kamiin sirreeffanna? Salphaadha. As keessaa baanee yoo feene karaa salphaa jira osoo asin dhufin jechuudha.
seerri haaraan ida'ame kana lamman isiniin jedheera. Duraan kun lamman ni jira. Subscribe public watch hour duraanuu ni jira as keessatti ilaalanna. Amma garuu bakka monetizii irraa guunnu jechuudha gaafa sa'aatiin keenyaaf wanni hundi nu guute jechuudha. So amma two step verification kana sirreeffachuuf osoo as keessan dhufiin salphaatti deemee isinitti agarsiisu eessaa akka sirreeffachuu dandeenyu. Qaxxitaa seetingii bilbila keenyaa keessa galla. Seetingii bilbila keenyaa keessa yeroo gallu jechuudha. Google setting jedhee bakka kana nu jira. Two step verification akkamitti akka sirreeffannu duraan illee barsiiseen jira barumsa kana. Yeroo as seennu jechuudha manager Google account kana erga tuqnee booda gubbaa kanarra milikkita adda addaa jiru. Home, personal info, data and personalization, security jedhee as jira. Security kanarra yeroo seennu jechuudha. Security kanarra xiqqoo yeroo gadi adeemnu two step verification nuun jedhee as jira. Two step verification kanarra tuqneeti kan nuti bilbila keenya waan barbaanne itti galfannu jechuudha. Tokkoffaa kana qabaachuu qaba. Inni lammaffaan recovery qabaachuu qaba bilbilli keenya. Ways that we can verify that is you. Si ta'uusaa yoo emailiin keessi jalaa bade karaa ittiin mirkaneessinu jedhee jira. Bilbila qabaachuu qaba. Email recovery, emailii biraa kabiraa finnee itti galfachuu qabna. Haala kamiin akka kana galfannu, kanallee galfannu viidiyoo duraanii irratti barsiiseen jira. Yeroo asii kun oofii jira irra tuqxanii waan inni isin gaafatu steppiin isin gaafatu duraan barsiiseen jira. Yeroo isin oonii gootan bakka sana deemee raayitii isinii godha jechuudha. Kanaafuu waan confuse waan isin rakkisuu miti. Akkamitti qulfii furaa kanallee akka qollofan duraan isinitti agarsiiseen jira. Two step verification isan yoo feetan asuma jala C detail jettanii yoo furaan keessan kun banaa ta'e asuma jala C detail kana tuqxanii si sirreeffattu jechuudha. Duraan isinitti agarsiiseen jira waan kana viidiyoo kiyya duraanii irratti haala kamiin akka furaan kun qollofamu banaa jira ture. Qollofamee raayitii asitti isinii godhu san daawwattanii irraa sirreeffattu jechuudha. Sanaan booda kan bakka monetization kan two step verification as jiru achumaan isinii sirraha jechuudha. Haala salphaa ta'een akkasitti sirreeffachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akka isinirraa barattan abdii guddaan qaba. Haga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.